baga ayyaana qillee geessan kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana sababeeffachuudhaani dhaabbata tokkotti argamnee jirra. Egaa dhaabbanni kun dhaloota irratti kan hojjetudha. Dhaabbanni kun Dibooraa Foundation jedhamuudhaan beekama. Guyyaa har'aa kanas keessummaa ayyaana keenya har'aatiin egaa hundeessaa dhaabbata Dibooraa Foundation akkasumas daa'imman as keessaa kunuunsa argataa jiran dubbisuudhaaf deemaati kan inni jiru. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaagaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii akkasumas afyaa'ee mana maree bakka bu'oota uummataa ajajaa waraanaa olaanaa hooggansa mootummaa sadarkaadhaan jiru naannoo irraa hanga biyyaatti nama hojjetedha. Nama kana waliin guyyaa har'aa kan ayyaana waliin dabarsuudhaaf akkasumas ijoolleewwan as keessaa kunuunsa argataa jiran waliin turtii ni taasisna. Isin nufaana turaa irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii ayyaana milkii kan waan yaaddan itti isiniif milkaa'u isiniif haa ta'u isiniin jenna yeroo gaarii. Kam jirtu abbi? Baga nagaan dhufte. Baga ayyaana geessan. Baga nagaan dhufte. Addis Miidiyaa Neetwoorkii ayyaana qillee isinii wajjin kabajuudhaaf as argamneerra. Baay'ee gaariidha. Galatoomaa isinis egaa waan kabajanii nu simattaniif. Ismail. እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አንተ ገናን በዓል ታከብራለህ እንዴ? ታከብራለህ? አዎ። Woze, la woze, la woze, dicha, la dicha, dicha, gamoto budo, maeto piro, balishe mata, maido ade, sere, sakamotole, angai, damota tazan. Shagarbana kacha malengacha dukandiga kunna mamaracha Shagarbana kacha malengacha dukandiga kunna mamaracha Darbelala Natakayam terata Darbelala Kukurta balabata Darbelala Enyutu sarme bata Darbelala Baris barafakata Darbelala Kam falfalum kurmatu Darbelala Barra kabari rasa Sagal tamagar bagusa Wan falu chukusa Inshakinemo Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mooraa Dibooraa Foundation keessatti argamne hundeessaa dhaabbatichaa kan ta'an obbo Abbaa Duulaa Gammadaa akkasumas daa'imman as keessatti kunuunsa argataa jiran waliin turtii taasisuudhaaf eegallee jirra.
وبابادولا يروكي سوانا لا تاني كل سنة سنجلتي فدا. السنة سأسلوف كيس سنة في جلتوما. موتما أنا نو أرومي عرّا كاستني هنك في الرالة تجيلي كرا وجدتني تو إرجع ساتمفتني مفتني أما ألو ترى تجيء شاجرتو ألو تجودي شاجرتو بيا بوها جودا بو ساعات كان سجرتني باي سنجلتي فدا كمان ما. أيانو جا كم ترى برشلونة ميسي. أيانو جاني ما تمكو جنان دبرس. ما تقولدان كبا جولة باين كبا. فربة باين كبا عندهم تو منادفو. إسانو جنة دوكا فلو إدو تبانو أياني دربيتو. أياني كله كارو باي رومو براتمو كله تبى بيكم كله فاتا بتاني تو مين مسندو. بيكو دام ما تفكر تبيه وين. وفولي ساني يروندو ما جمدا يروندو ما نو ما كل فوني جمدو هو جوجة تاني رتي تكامو فتاني وان بيكان اللي مفكر تاني سينجو أيانو كا كل فان دبرسو في كان سنبرر فني توك. كل فان بيكلا إني كناشي. واننا ما أرسو برينجرو. نما واننا كنا وانا دادانجرا. غيره هندا جمّتشو دندا برساني هو جارا وجّتشو. ماله مفتشو مالغودا. كناف كل فون تبعشون مكوتي أدا كوت. أما تنجل كبيرت. إجا بابادولا نروبايا يانا كندا برسان ماتي ساني وليني نمو تركتن وليني قالود أني أشيسود أن أفتا فيدود أني نيكا بجويدم هي واي كنا طبعا نو ميتكو. أما همنا أرجعت أما هاللي سمجات وفي كيتيس جمداتي ونداني موتاسيجا ماتشيسو ورا ركتان غرغارو إسانو جنولو أنتيف أكاس غود رفا يالي غود أماس أيانو غارتيستا أيانو غادون جراتينيس بكا كداني ماتي في جولي كنا وانا دادان غرغارا إسار غتاني وغمدان كيسكي كوتمات غمد كوباكي جرينيا غاري جراتيس غمديس كوفيلتيس فايدان كاب hawaasa waliin jiraatu fi keessumattuu immoo gargaaruun qabeettee tantamante waliin gargaartee isaan gammadan argitee laaltee isaan wajjin gammaduudha wanti wanni nama gammachiisu hin jiru. Maqaan keessan addadha kan nama hundumaarraayyuu. Sababni isaa obbo Abbaadulaa jedhamee maqaa nama kan biraa dhaga'ee hin beeku takkaa jechuudha. Maqaan kun duruma jalqabee maqaan biraa akka jiru wayii dhaga'ee yeroo deeffadhee waan kana isinirraa dhaga'uu barbaade. Dur hin jalqabne maqaan kun hin jalqabee qabsoo hidhannoo keessatti maqaan koo haadhaaf abbaa Bajigaa jedhama. Sadarkaa tokkotti eessumni koo hoosaan maqaan Oromoo kun sirriitti waan hin qabamneef Minaasee naa jedhee maqaa naa baase. Kanaanan beekamaayyuu qabsoo hidhannoo keessatti itti gaafatamuu dabaltee fi bakka tokkoo geessu maqaa kee jijjiiruu qabda. Maaliif jijjiirtaa beekamaa yoo taatu mootummaan si beekaa mootummaan si beeka immoo maatii kee miidha jettee waan amantuuf maqaa kee jijjiirtaa jechuudha. Jaalawwan waliin turre maqaa adda addaa walii yoo baasnu anaa bittan baafate. Waaddanyoota kootitu ani yeroo dheeraa waraana keessaa fi waraana gaggeessu keessatti waan tureef Abbaadulaa naan jedhanii maqaa naa baasan. Kanaaf baay'een jaaladha. Maaliifan jaaladha maqaa addaa waan ta'eef miti. Yookaan duula gaggeessa waan jedhameef miti. Yookaan Abbaadulaa waan jedhameef miti. Jaalawwan waliin turree fi walakkaan isaanii warra nu biraa wareegamanii maqaa kana tan kaasan waan ta'eef maqaa kana akkamitti yoo yaadadhu waa hunda sammuutti na fida. Kanaaf tan gammada kana karaa kanaan bahe. Baay'ee namatti tola. Mee keekii kana nu murtanii moo dibooraan nuuf murtame? Keekii dibooraan na murtu. Ani daabboo mura. Duratti olii gallee jirra. Ayana hoga barara bagagesani ayana hoga barara bagagesani 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 bagagesani
دبورات شنو ملقا كوبز تقول اسم تقول على كوبز دبورات بقى جيس كوبز أنت يا أبو كشكون ولا بقى ايش iccitii tokkoon isinitti mara. Icciticha kooti maal ture ijoollummaadhaa kaasee konkolaataan abbaa duulaa jedhamu jira miti. Hundumti isaa Itoophiyaa keessa hundumtuu kan keessa natti fakkaata ture. Naa kenneettee maan dhufne tokko. Isa hoogganaa booda irratti hin gaafachuun kun namni. Dhugaa hundumtuu kan keessa natti fakkaata ture duree makiina abbaa duulaa dhufe jedhamu. Kanuma abbaa duulaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan kan isaanii ta'ee yaadan ture. Yeroo dhiyoo kanan bareechuudha waan kana. Namatti na jalaan naa iccite. Konkolaataan sun yeroo maqaa keessaniin mogga'ee dhufe maaltu isinitti dhaga'ame isiniin maqaa isaa irratti yaada qabdu waan kana irratti. Ani guyyaa duraa tanan dhaga'ee ijoolleen koo qabadhee guyyaa sanbataa zim jedheetan bashannansiisuudhaaf magaalaa keessa makiinaa oofaa. Hedduunoofu FM tokko irratti warri gara Inxooxxoo kana ba'anii biyya ilaaluudhaaf deeman gara Dabra Libaanos deemanii gaafatamu. FM'dhaan laayivii la gaafatamu eessa jirtan akkan karaa deemaa jirra. Maalin deemtan abbaa duulaadhaan deemnaa jedhan. Na makiinaa cinaatti dhaabetan kolfaan du'e. Haal jechuu isaanii ta'e yeroo duraatti fan dhaga'e. Guyyaa lammataa konkolaataa tokkotu gara abbaa irratti Gojaam yoo dhufu gara. Kanaaf miidiyaadhaan yoo gaafatamu abbaa duulaa garagaree dhaniin. Achi obbo Kumaan baay'ee walitti dhiyaannaa Kumaa Dammaqsaa dafee naa bilbileet eessa jirtaa naan jedhe. Asuma amman biiroodhaa ba'aa jiran jedhe. Garagarteedhanii lakkan hin garagarre. Achi san booda maaliif jedhee tanan gaafadhe. Edaa ani yeroo san Oromiyaa guutuu keessaa akka maleetti waan deemuuf halkanis nan deemaa guyyaas nan deemaa hojii baay'een qabaa. Kanaaf yoo san minibaasii dhufe san maqaa kootti moggaasan jechuudha. Maqaa kana as duwwaatti miti nan dhaga'e san booda hojiidhaaf Jaappaan Tookiyo deemetan ture. Warshaalee ilaalatan ture. Warshaalee yoo ilaalu isaanis achitti oomishama. Konkolaataa kana maqaa kootiin ta'an beekan maqaatti baasanii jiru. Kunoo kunis abbaa duulaa jedhamaa naan jedhan. Ayi maqaatti baastan kana gatii naa kaffaluu qabduun jedheen. Maaliif akka jedhame garuu sinii galee baasanii? Waan oolmaa gad fiigaa waan tureef konkolaataan kunis baay'ee cimaadha. Baay'ee deema. Guddina qaballee. Guddina qaba. Kan hundi dabalatee itti maqaa sanatti baasan natti fakkaata. Dhugaa baay'ee namatti tola. Tola yeroo dhiyoo kana ilma badee ilma hangafaa keessan argattanii turtan. Miidiyaalee hawaasaa miidiyaalee garaa irratti dhaga'amaati kan inni ture. Yaadii Oromoon egaa ilma jalaa badee yeroo deeffatu sirna garaa garaatiin deeffata mitiire. Maal fa'aa gootan akkamitti simattan maaltu isinitti dhaga'ame moo miira yeroo sana ture mee? Duraan dursaan wannoo daa'imummaa kootii waan ta'eef mucaan hin jiramoo hin jiru wannan beekuu hin qabu. Garuu daa'imummaatti gara qabsoo seenu deemu maalis hedduun ta'een mudannoo na mudateen kitaaba kootii irratti katabe. Waa'ee bareedduu jechuudha. Ulfooftee baddee dheetan katabe. Achi aartii birratti interviiwwan kennu
أكستين جرا نجافت وارجعت تسمع بدأسان جريني وارجع باتي جاكوت بودا وياتوكو نابل بلا كسي مجاك أرجعتين أنجد ما تيجي جمانة تيجي باين كل فيتنن أنا يدونتين هاتي مناكو سيادي بستوري تاني شتكن شو جناساني أكنا ترجع ديري باتي جاتنن تريد أدام بفتش وربادي تاني كل فتش وربادي تاني نونجدي ويا تكوانيس جولة كوادي هاتي مناكو تجرتي بيروتي أكن وتول برسي سودا فديرو في جولة أكن وتول هالان كل ما سيفكاتا يدن ويا كان مناتي كوبين كوباي مناتي سريت يفتو أنو تيجتشو كنا في أنيس باي جمدا أنا أولمو إني باي جمدا مالي أبانكو إني سنجرسو نيرون دعافي كام نيرون دعافي وانكاو هاتيسا نابراي رونتي جولة سادي بافرين كابدي garuu inni tan guddate akka obratti abbaan mana ishiin heerumte sunis ilma isaa akka taane ittima kanaaf haatis kutteetti nimtu maaliif wanna daa'ummaatti ta'e daa'ummaa sanis na beekuu hin dandeessu xiqqoo wannuu keessa ture innis baay'ee gammadee maatii argatee jechuudha anis nan gammadee maatiin kootis haasaa waan turreef seenaa kanatti waan turreef baay'ee gammadanii jechuudha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo turtanitti yeroo baadiyyaa fi magaalaa irra deemtan dhoqqeedhaa aduudhaa waaraatu hin jedhin hawaasni kun wanta nyaatu wanta dhugu wajjin nyaachaa jiraachaa turtaniittu mee mudannoon yeroo sana keessatti sin mudate jira jaalala yeroo sana namni itti agarsiisee akkamitti ibsitu meesin. Uummata kana pirezidaantii ergan ta'e duubaa hedduun ta'een saniin duras yeroon loltummaa keessa ture nan beeka baay'ee socho'eetan jira baay'ee argeetan jira ergan pirezidaantii ta'e immoo kaayyoon keenya gaggeessitoonni yeroo san turre rakkoo siyaasaa fi diinagdee uummata keessa jiru san hiikuudha kanaaf rakkoo kana hiikuudhaaf uummaticha beekuu qabdaa lafa beekuu qabdaa haala beekuu qabda beekuudhaaf immoo uummatatti dhiyaachuu qabda uummatatti dhiyaattee waliin haasoftee waliin mari'attee wanna isaan yaadan wanna isaan barbaadan beekuu qabda rakkoo siyaasaattis turee jira rakkoo siyaasaa kanas akkamitti ilaalantan jedhu beekuu qabda akkanumaan elitoonni xinnoon wanna haasaan irraa kaate uummanni kun akkana jechuun hin danda'amu keessumattuu immoo wallaggi bal'inaan fagoo jira kana ani wallagga duwwaa hedduun ta'een Oromiyaa guutuu keessan deemaa ture kana ani hundaa ol taaneen sammuu koo keessaa hin banne uummanni Oromoodhaa jaalala ofitti nama dhiyeessa hoo baay'ee si kabajuuf si jaalatu ilma koo siin jedha hoo ofirraa si fageessu immoo kabajamoo siin jedha kanaaf kabajamoo siin jennaan ofirraa si fageessee jira jechuudha kanan beekan ilma koo siin jennaan immoo ofitti dhiyeessee jira jechuudha kanaaf waliin nyaadhaa achan bulaa yeroo sanitti safara nagaa duwwaa hedduun ta'een safara humni hidhatu keessa socho'u hunda keessan bulaa ture nana mana isatu na eegaa kanaaf kun waan guddaa ture sammuu koo keessa waan nama dumiti baay'een itti gammada humna qabnuun beekumsa qabnuun qabeenya qabnuun yeroo saniif wanna hojjechuu dandeenyus hojjennee irraa jechuudha. Hojiilee hojjettan keessaa baay'ee kan sin boonsumee jira yookaan immoo kan sin gaabbisiisu kun nagaa gaabbisiisaa kun immoo na boonsa kan jettan yoo jiraate. Dhugaa dubbachuudhaaf wanna itti gaabbu tokko hin qabu maaliif ani hin gaabbine amma haalli naa mijeessetti hamma humni koo danda'etti wannan hojjechuudhaa qabuu fi yaade hunda hojjedheetan jira. Edu haalli naa mijaa'ee jiru eduun humna ittiin hojjedhu qabu
yeroo biraatan hojjedhee wannan dhiiseen qabu. Kanaaf hojii babal'aan calqabaa ture. Gaggeessonni yeroo saniitis baay'ee olii galla hin mari'annaa uummata kana jijjiiruu qaban jenna. Haalli mijoofne baay'ee ture. Haala mijoofne san keessatti amma dandeenye hojjechaatii turre. Kanaaf ani yeroo sanitti kana hedduun hojjetiin jedhee tanan kan ilaaluun qabu. Maaltu si gammachiisa? Hunduu na gammachiisa garuu waan sadeen tokko kaasuu nan danda'a. Tokkoffaa fi inni cimaan dargaggoota sabboonummaadhaan baay'ee fagoo deemanii aboo jedhamanii abaaraman dargaggoota yuunivarsiitii jiran dargaggoota kaan jiran bal'inaan hedduuna arrabsanuu hedduuna komatanuu hedduuna irraa fagaatanuu ofitti qabee kumaatamaan mootummaatti akka galan godheetan jira. Akka lubbuun isaanii hin banne akka rakkoo keessa hin galle maaliifii sabboonummaan kun sirriitti qabne biyya ijaaree dheetan amanaa ture. Tan lammataa gammoojjii Oromiyaa irratti hojii hojjetan. Gammoojjiin Oromiyaa baay'ee bal'aadha. Horsiisee bulaan jira kun jira. Garuu baay'ee rakkata. Misooma hin qabu. Misooma waan hin qabneef bishaan hin qabu, maal hin qabu, mana fayyaa hin qabu, maal hin qabu. Kana hiikuu qabna jennee Fantaallee irraa calqabnee jallisii baay'ee hojjennee Boorana irratti hojii guddaa calqabnee Harargee keessatti hojii guddaa calqabnee asuma Shawaa keessatti hojii guddaa calqabnee kuni haalli mijaawaan hin taaneef dhumee bu'aa isaa guutummaatti arguu hin baadhellee har'a gaggeessitoonni irra jiran karaa adda ta'een hojjetanii bu'aa sana agarsiisaa jiru. Kanaaf bakka namni hin geenye san bakka gaggeessan hin geenye san geenye kana hojjechuu kootitti baay'een gammada. Akkasitti ilaaluullee yoo baanne Oromoonni Finfinnee irraa buqqa'a. Naannoo Finfinneen hin bal'ata. Abbaan lafaa lafa isaati irraa buqqa'eeti magaalaa keessatti zabanyaa ta'a. Asii deemeetti Booranatti gala, asii deemeetti Wallaggaatti gala. Kana hambisuu qabna jennee godina addaa ijaarree daangaa Finfinnee akka yaadne sanitti nu mijoofne. Haa ta'u malee godina addaa jennee daangaa itti uumne uummata barnoota hin qabne, uummata tajaajila fayyaa hin qabne akka argatu. Kun akkasitti hojii irra oolchuudhaaf yaalii goonee jirra jechuudha. Oromoon kun waan bal'aadha. Galma aadaa Finfinnee keessatti ijaaruu, waajjira ijaaruu, maal godhuu bitaan mirgaan waan bal'aa hojjenne. Kanaaf kun lamaan dura hima sanitti aanee warra tuqamuu danda'anii akkan jedhetti ani daqiiqaa 5 hin balleessine. Boqochuun qaba jedhee hin boqanne, bashannanuu qaba jedhee hin bashannanne, yeroon qabu gabaabaa akka ta'e nan amana, yeroon qabu sanis fayyadamuu qaban jedha. Kan ammoo ana duwwaa hedduun ta'een kaabinee yeroo sanii wajjiniin yeroon qabnu gabaabaadha itti haa fayyadamnu inni olii galleeti. Halkanii guyyaa deemaa turre wannan gaddu tokko hin qabu. Kan hedduun hojjedhee wannan jedhu hin qabu. Wannan danda'u hundaa godheetan jira. Sanarra darbitaniillee amma immoo dhaloota irratti hojjechuudhaaf Dibooraa Faawundeeshinii kana hundeessitanii daa'imman saalisa sammuu qaban as keessatti walitti qabuudhaan gorsa kennaa fi barsiisaa akka isaan waan hundumarratti fooyya'oo ta'an kunuunsi gahaan akka kennamuuf taasisaa jirtu. Waa'ee Dibooraa Faawundeeshinii kana immoo mi'a dubban. Dibooraan intallatoo afuraffaadha. Dibooraan Down syndrome wajjin dhalatte yeroo sanitti maalummaa isaatii beekuudhaaf baay'ee rakkanne. Yaa ta'uuti Sheek Mahammadii fi Abinnat Faanti na gargaaranii Taayilaanditti erginee baatii waggaa tokko hedduun guutiin yeroo 2 sarjarii taate baatii 6 oksijiinii keessa jiraatte. Achitti akkaataatti ilaalanii fi biyya keenya keessa gargaarsa jiru hoosannaa gale. Biyya keenya keessa gargaarsi hin jiru, homtuu hin jiru. Rakkoo kana hiikuun baay'ee tan mul'atu hin jiru. Kanaaf
yeroo san irraa kaasee maatii koo wajjinis waaddanyoota natti dhiyaatanii wajjinis marachaatii ture. Waan hojii koo fixadhe waan akkanaa tan godha. Dibooraan lubbuun ishii fayyee jira. Haa ta'uti biyyatti erga deebitee booda barnoonni hin jiru maal hin jiru. Sarbiisiin argattu hin jiru. Ijoolleen kun immoo lubbuun gargaarsa argatan. Kanaaf waan kanan hojjedhee ijoollee akkanaa kana gargaara jedhee yeroo san irraa kaasee tanamane edoon ritaayin godhinan kitaaba katabe yaada kanas yeroo sana fide kanaaf amma kun waggaa 5ffaa fidee jirra. Garuu fedhiin keenya asirratti dhaabuuti. Kana hin bal'isnaa kun duwwaan gahaa miti. Dameewwan adda addaa Oromiyaa keessattis Itoophiyaa keessattis qabaachuu qaba. Kana goonee ijoollee kana gargaaruu qabna. Nama bal'inaan barsiisuu qabna. Fayyaa isaanii eeguudhaaf mana fayyaasitti ijaarree fixaa jirra. Akkuma biyya alaa ijoolleen kun faayidaan qaban jedhanii kan gataban hedduun ta'in warra faayidaa qaban warra hojjechuu danda'an ofiis warra of danda'an maatii isaanii warra danda'an biyyaafis warra gumaachan godhuu qabna jedhee tana mana kana fakkeenya akka ta'u nuus mataa keenyan barsiisnee ijoollee 11 12 qaxarree biratti hojjechiisaa jirra. Amma immoo kaampaanoonni adda addaa warshaaleen hoteelonni warri adda addaa akka ijoollee kana qaxaruu danda'an 60 ol qopheessinee jirra. Gara fuulduraa immoo itti fufna gargaara. Amma ijoolleen kun qulqulluudha sammuun isaanii jaalala qabu. Yeroo tokkotti waan shanjaa yaadanii akka jeeqaa olan kanaa miti. Ifa waan tokko yaadu waan tokko barbaadu waan tokko san wanna barbaadan san akka argatan godhuudha. Fakkeenyaaf muuziqaa irratti warri hirmaachuu barbaadan muuziqaa san akka hirmaatan. Tajaajila hoteela irratti hirmaachuu kan danda'an akka irratti hirmaatan. Akkasumattis sanii ol ba'anii riisarchii keessatti hirmaachuu warri barbaadan achi akka gahan. AI keessatti warri hirmaachuu danda'an achi akka gahan. So wanna san nu ofii keenya of qopheessinee barsiisnee maal goone haala mijaawaa san uumnee fi haala mijaawaa san keessatti akka galan godhu jechuudha. Malee wannoo miti. Daa'imni bar biyya alaatitti ayyar mangadi keessatti hojjetu. Intelligence decoderii ta'u border security irratti hojjetu barbaadamoota jirri kun amma nuyi barbaadamuu san bira akka gahan gargaarsa barbaadan haala mijeessuudha. Wanna isaan irratassan fayyaa irratti isa wanno godhuudha barnoota irratti akkas godhuudha. Uummanni kun immoo isa akka beeku warris akka naane akka dhokan akka dhoksin wanni akka naanu kun nameedhanii akka hin qaanofne kennaa waaqayyooti. Kennaa waaqayyoo kana immoo amma dhumaatti fuunee deemne itti fayyadamuu akka qabnu agarsiisuudha jechuudha. Abbaadullaa Gammadaa ijoollee isaanii leenjii waraanaa kennisiisaniiru fedhama. Dhugumaa mee kun hundumatu danda'a reema waan kana mana. Eduu hunduu danda'ee yuunivarsiitii eduu seeniin eduu achi keessa galee ani gaarii natti fakkaata. Maaliif ani ofirraa hin beeka. Ani loltuu ta'ee eduu lubbuun gaafee as waan ga'eef wanna hin jijjiiramne uumama hin jijjiiramne tokko na keessatti uumee jira. Naamusa hin jijjiiramne tokko. Ganama halkaniin an ka'aa ispoortiin hojjedhaa mana taa'een ooluu hin ciisuu maaliin godhuu hojiitti ana mana nama wajjin jiraachuun jaaladha. Namarraa fagaadhu. Kuni uumama loltummaa sii kennu. Loltummaan nama uuma. Kanaaf isarraa ka'e tanan ijoolleen koo eduu yuunivarsiitii seeniin bilaattee hin galche. Yaa'u makkalaakaa waan an tureef carraa waan an qabuuf leenjifamanii ba'an.
leenjifamanii baay'een isaanii waan guddaa kenneef amma gana achi galanii yuunivarsiitii takkaloo seeraan fitte Addis Ababa yuunivarsiitii irraa hangafti ishii makalaakaa injiinarii kolleejii irraa sooftiweer injiinariingiidhaa fitte amma tanas jirte. San booda immoo hin heerumanii hojii isaanii hojjetu hin da'anii ijoollee lama qabu maastersi isaanii fixanii jiru. Wanni isaan waa tokko hin jiru. Wanni isaan barbaadan wanni isaan manaa baasu hin jiru. Wannoo fuuldura yaadanii deemu. Halkanii guyyaa hojjetu naamusa gaarii qabu jechuudha. Akaakayyuu meeqa argitarreem? Akaakayyuu saneeduun dabale akaakayyuu 6 qaba. Sanoon dabale 8 qaba. 8 jechuudha. Tole hundeessaa waldaa misooma Oromiyaatis. Waldaa misooma Oromiyaa keessatti egeree dhaloota ammaa kan dhufullee keessatti ilaaluu dandeenya. Maal keessatti argitamni yeroo sana? Ana duwwaa hedduun ta'een ani nama hundeessa. Yoo sani tan akka pireezidaanti Girmaa tan darban jechuudha. Tan akka ambaasaadder Girmaa tan akka Kumaa Dammaqsaa tan akka Sufiyaan Ahmed Dr. Xilaahun namoota baay'eedha. Namoota guddaa yeroo sanitti Oromoon qabdu walitti qabamaniiti waldaa misoomaa kana bakka mootummaan hin geenye gahee wanna hojjetu ijaaruu jedhamee Adaama irratti waldaan misoomaa kun ijaaramee jechuudha. Dhugaadha mootummaan kophaasaa waa hunda uffisuu waan hin dandeenyeef qaawolee xixinnoo mootummaan bira gahuu hin dandeenye san bira gahanii hojjechuun akka irra jiraatu jechuudha. Akkuma jedhame immoo cimuudhaaf yeroo itti fixe haa ta'uuti haga ammaatti piroojeektii 5,000 ol hojjetee jira Oromiyaa keessatti. Bishaan baadiyyaa, jallisii, xixinnaa, mana barnootaa, fayyaa, maal waan baay'ee hojjete. Kana keessa darbee immoo waggaa 10 darbee waldaa mana barnootaa bultii addaa ijaarree isa hojiirra oolchine. Inni immoo ijoollee Oromiyaa maqaa yaamsisan, ijoollee Itoophiyaa maqaa yaamsisan, ijoollee boru Itoophiyaadhaaf Oromiyaa duwwaadhaaf itti Itoophiyaadhaaf humna ta'an baay'ee baasuun danda'amee jira jechuudha. ስሜ ሰላማዊት አሯሪት ይባላለሁ። የት ነው ያለነው? ያለነው ዲቦራ አካዳሚ። ዲቦራ አካዳሚ ውስጥ እዚህ ከመጣ ምን ተማርሽ? ላይፍ ስኪል፣ ከስተመር ሰርቪስ፣ ኮሚኒኬሽን፣ ሃንድክራፍት፣ አማርኛ፣ እንግሊዝኛ በቃ ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ ነሽ። በዓል ሲሆን ምንድን ነው የምታደርጉት? እንዴት ነው የምታከብሩት? የቡና ቀን እናቀራርባለን፣ ከሰል እናቀጣጥላለን፣ ከዛ ሻማ እናበራለን። ትጫወታላችሁ፣ ትጨፍራላችሁ አይደል? እንደዛ ነው ትበላላችሁ። ደስ ይላል። እንዴት ነው የግቢ? ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል አይደል? መልካም በዓል። ቻው በቃ። ኢትዮጵያ የአሜሪካ እናት አገር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የአሜሪካ ጎበዝ። የት ነው ያለ ነው ዲቦራ? የት ነው ያለ ነው? እንግዲህ ጣፎ እንኳን አደረሳችሁ። ሳይመጣችሁ ደስ ብሎኛል። አመታችን ሆይ በሰማያዊ ትኖር ስምህ ይቀደስ
Bagadi timta. Hallelujah. Tole. Gaaromsa akkam? Fayyaguuti. Nagaa keeti? Fayyaguuti. Baga ayyaana geesse. Baga ayyaana keessan. Tole. Dandeettii addaa qabdadhani sirbanii dandeessadhani. Meenuu sirbuu dandeessaa? Tole nu sirbi qaama. Kaateenu sirbita? Yegeeta Afrika sinagiro, yegeeta Afrika sinagiro, bata kafare, tatabu, baye, tatabu, baye kafaru, tatabu, tatabu, baye kofta, jalari koftara, zira, jalari koftara, zira, jalari koftara, zira, jalari koftara. Qaxalee kee jira, cimaa kee jira. Maal fa'aa barattanis keessa erga dhuftee maal barattee? Mazmurii baratteettaa? Pementi kan kare samona kenji habba gojine teme fa teme achumo matigo ko achi garagale achumo achi Raggadeen ta'e dhuftee baakee jiru. Maal fa'aa argitee dhuftee reecha? Maal fa'aa argitee dhuftee? achi chalachi guardinya kun aba achumo guardinya kun ke achumo achi Kan biraawo? Bareedaa akkam biyyichi? Bareeda? Jaallattee? Maal fa'aa nyaatte jechitti? Maal nyaatte? phone Foon nyaatte? phone Mi'aa miti? phone Tole baga geessan jedhii mi'a hawaasa kanaan. baga ayyaana waaqayyo baga Maqayyo balata. baga waaqayyo Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana sababeeffachiisuudhaani faawundeeshinii Dibooraa keessatti argamuudhaan hundeessaa dhaabbatichaa kan ta'an obbo Abbaaduulaa Gammadaa akkasumas ijoolleewwan as keessatti barachaa akkasumas kunuunsa argataa jiran waliin turtiin taasisnee kana fakkaata ture. Irra deebuudhaan baga ayyaana qilleetiin isin geessiniin jenna ayyaana gaarii.